بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفوني خبجمتو تفجالتمتو وردفتو تكي بقى رب ساعتي كان نسينجه سنين جدا. أبوليان كي جزاكم الله أني خير الجزاء سنين جدا. وروني ماتي تاتن فيديو كي يادا في شيرينا تاسيسا ورها رواتاتا نموت يوجد جدا. ماتي اللي تيا سبسكرايب قد سنين جدا. Hambifattanii osoo hin taane isinuma yaadachiisuu fi like osoo hin goone bira hin bayinaa isiniin jedha. Viidiyoo meeshaa qabadhee dhiyaadhe jechuudha. Egaa obboleeyyan kiyya meeshaa maaltu jira maal nu hojjetta maal nu bitta isin jettan ka hojjechiisamuu barbaadullee isin hojjechiisa. Ka bitamuu barbaadu meeshaa mana keessaa guututti jechuudha. Meeshaa furniicharii tahee akkasuma meeshaa mana keessaa firaasha, soofaa, arabiyaa majlisii wanni barbaadan kamuu hin jira jechuudha. Kunniin illee meeshaa kahrabaa'ii jechuudha. Meeshaaleen as keessa jiru hundiyyuu isinii bitamee bakka isin barbaadanitti isinii geessa. Yoo sanii miti jettan immoo dhuftanii hin fudhattanii kammoo akka isinii geessamu barbaadan isinii geessa isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Meeshaaleen kun biyya ambaa osoo hin taane biyyuma teenya Itoophiyaa tana keessa jira jechuudha. Bakka kamittuu mootiyyuu isinii bitamee isinii geeffamuu hin danda'ama isiniin jedha. Ka amma argitan kanallee tahee ka hin arginillee jechuudha. Ka isin barbaadan ka biratti argitanillee jechuudha. Obboleeyyan tiyya ergattanii isiniif bitamuu danda'a isiniin jedha. Jazakumullahu khairan. Egaa obboleeyyan kiyya viidiyoo kana yeroo meeshaa wayii ajajuu deemnu waraabe jechuudha. Abbaa arabiyaa majlisii soofaa firaashota akkana kana dalaguutu iyyuu jechuudha. Beeksisa nuu kennanii inni kun immoo maashaallah tabarakallah kan biyya alaa fakkaata garuu biyyuma keenya keessa sanuu adaama tana keessatti dalagamaa isiniin jedha. Hedduu waan babbareedaa waan isa miidhagsa qaba. Teebilii qaba, ka sooftii keessa kaayatan qaba, ka irratti buna waan garagaraa irra kaayatan akkasuma of biraallee hin qaba jechuudha. Bakka itti ciqilfatan saniin argaa jiraattanii maashaallah biyyi keenyas guddate abbaan ka barbaade jechuudha. Ka barbaade ajajatuu danda'a. Kanas obboleeyyan kiyya anu bira argachuu hin dandeettanii isiniin jechaafin viidiyoo kana viidiyoo gabaabaadha akka isinitti hin baay'anneef qabadhee dhufee isiniin jedha obboleeyyan tiyya. Hedduu arabiyaalee majlisii jechuudha. Maashaallah tabarakallah ka hedduu bareedan jechuudha. Ka duraanillee ka ammaallee jechuudha. Faashinni ammaallee hin jira hunda isaatuyyuu hin argattanii ka gosoota as keessa jiran kanas tahee ka as keessa hin jirallee jechuudha. Ka fedhii keessanitti fedhiin ilma namaa kuni garagara ka obboleeyyan kiyya wanta feetan kamuu ni argattanii akkasuma hordoftoonni kiyya jechuudha. Kaasatan hordoftoonni ammoo firii faamilii obboleeyyan kiyya ani rakkina kiyyaa jecha shilingii sumuun na gargaara isiniin hin jedhu anillee hojjedhee argachuu barbaada. Namni isin mararee qalbii naa cabxanii jiraattan viidiyoo kee sheer gochuudhaan akkasuma namoota meeshaa ajajachuu barbaadan jechuudha. Haala qulqullina taheen obboleeyyan kiyya daangaa keessan daangaa rabbiitii fi daangaa namaallee eeggataa jechuudha. Isinii hojjechiisaa isiniif hojjedhaan illee asin dalagatuu barbaada. Anaaf komishinii kiyya jechuudha. Dadhabbii kiyya naa kaffaltanii meeshaalee kanarratti jechuudha waan ani irratti qabadhu takka hin jiru bi'idhnillaahil kariim obboleeyyan kiyya. Rabbiin nama yoo namni nan arginillee isatu na arga jedhee daangaa isaa eeggata. Waan hojjetu kamuu isa sodaataa hojjetu na taasisu isiniin jedha. Meeshaalee furniicharillee jechuudha. Algaalee, qumsaaxinii, biffee, tasriihaa jechuudha. Afaan immoo waluma keessa dhadhayaanarra hin laaltaniin isiniin jedha. Akkuma isiniin beektan jedhee abdii qaba jechuudha. Wantoonni isin barbaadan kamiyyuu inni jiraanii argattanii isiniin jedha. Egaa obboleeyyan kiyyaa warroonni meeshaa barbaadan lakkoofsa kiyyaa lakkoofsa kaayinaan jettan ani immoo lakkoofsa viidiyoo jalatti illee hima kaaya. Mee dhageeffadhaa viidiyoo amma dhumaatitti dhageeffadhaa isiniin jedha obboleeyyan tiyya. Walumaa galatti lakkoofsa kiyyaa jechuudha. Duwwaa 964 84 25 26 argatuu dandeettanii
isiniin jedha barreeffamaan illee ni kaaya akkasii gaabboleeyyan kiyya viidiyoon ani guyyaa har'aatiif qabadhee dhufe kana fakkaataa ibsi hafe yoo jiraate jechuudha. Warroonni meeshaa jechuudha bi'aansi haga ji'a tokkootitti fe'attan akkanumatti fe'attanii jechuudha. Warri immoo meeshaa tursiiftanii anillee mana kiraa fudhatiniin mana kiraa keessa isinii ta'a waan ta'eef hin kafaltanii. Warri immoo daddaffiin saffisaan meeshaa bitattanii isinii daddafee isinii deeme rakkoo hin qabu haga ji'a tokkootitti hin tursiifattanii sanii achitti immoo ofiitti kafalattanii isiniin jechuu barbaada. Maaliif ifaan bilisatti waan jiru walitti himanii eegasii namni wal hin komatu jechuudha. Haala kanaan yoo jechuudha obboleeyyan kiyya wanti ani ibse kun isinii tahee jiraateetiniin jedhe gama kiyya koottaa wanti balleessillee yoo jiraate wanti an dogongore yoo jiraate dhiifama naa taatanii haga viidiyoo biraatti walitti deebinuu nagaanti karabbii keessa naa tura. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Gara laafaa fi yamootii ilaahii fooyaa qaadiraa angabrichi kee haajameen dhaabbadhe ulaatee dura ulaatee narraa